Illee yeroo gara warraa galu warri illee na tumani jidduu kanaan rakkadhe maaltu naaf halaa jedhee mucaan kuni himate jechuu. Eenyutti aabidee kanatti himata mucaan kun. Maal jedhe yeroo kana mala kenneefi idhaa khashiita saahir faqul habasani ahli. Yeroo saahiree bira deemtu kana maaltu si tursiise yoo inni jedhee si gaafate warra na tursiise jedhin mana keessatti. Yeroo warri illee maa turte siin jedhan saahireen na tursiise jedhi jidduu kanatti shawwadii jedheen. Laala amma maslahaa irratti waan bu'aa namaa qabu irratti waan akhiraa irratti nama bifa kanaan shawwaduun hin danda'ama jechuudha. Waan maslahaa kun maslahaa diiniiti beeka maslahaa birrii irratti miti. Akkasitti bifa kanaan himiifi jedheen. فبينما هو على ذلك إذا أتى على دابة عظيمة قد حبست الناس فقال أيوة osuma haala kanaan jiru maal akka ta'e hin beeku qorree jira wannoon taabtaabii maal san jedha osuma haala kanaan jiru osuma mucaan kun haala kanaan jiru subhaanallah guyyaa tokko daabbaan wahii yookaan bineensi wahii kanama karaa deemuu dhoorkeen nama rakkisuurra dhufe mucaan kun jechuu bineensa guddaa tokkorra dhufe bineensa karaa deemuu nama dhoorkee nama rakkisee namni gara deemu wallaalee akkasuma dhaabata. Bineensa kana warri garii warra shurrahaa irraa warra sharhii godhurraa warra leenca jedhee jira warra sharhii yeroo godhan jechuudha. Duuba maal jedhe mucaan kun bineensa kanarra dhufee jennaaniini Allahumma in kaana amru raahib ahabbu ilayka min amri saahir faqtul haadhihi daabba yaa rabbi jedheen yoo karaan aabideen irra jiru sun karaan raahibeen namni rabbiin gabbaru irra jiru sun sirrii ta'e karaan saahiree kun ammoo yoo dogoggora kijiba ta'e yaa rabbi si kadhee daabbaa tana yookaan bineettii tana ajjeesi jedhee fuudhee itti darbate dhakuma wayii itti darbate yookaan waan wayii itti darbate waan ajjeesu yeroo kana fa'aakada hajaran kunoo innuu fideera fa'aakada hajaran dhakaa fuudhee faqaala in jedhee akka amma isiniin jedhe kana yoo karaan aabidee kun sirrii ta'e ajjeesi jedhee darbate yeroo kana yeroo inni faqtul haadihi daabba hattaa yamdi naasu yaa rabbi ajjeesi akka ilmi namaa dabrutti haaduu jedheen yeroo kanan darbate faramaaha faqatalahaa dhakaa kana darbate bineettii san ajjeese jechuudha subhaanallah ilmi namaa wama dhannaasu namni illee ofirraa karaa kute jechuudha karaa ofirraa gara duraan gara dhabanii galuu dadhabanii eegasii ciinqamanii mashaqqaa ta'an rabbiin ajjeese daabbaa tana ummanni ofirraa nagahan kute ofirraa yoonoo kanaaf ata raahib fa'akhbarahu mucaan kun itti dhufee waan dalage kana itti hime maal jedhee itti hime abboo akkanatti daabbaa wahii bineensi wahii karaa cuftee akkana darbadhee akkana ajjeese akkana jedhee mucaan kun aabidee kana hime yeroo kana maal jedheeni yaa bunay jedheen anta liyawma afdalu minni ati hadhaan tana na caalta qad balaga min amrika ma ara wanneen amma argu kuni waan ajaa'ibaa keessa jirta sadarkaan kee fagaatee jira wa innaka satublaa atiin kun ganaa mokkoramuuf deemta jedheen siiniin asii siinii wannooti satublaa jechuun ganaa jechuu fuuldura future tense future tense waan fuulduratti ta'amu jechuu maal jedhama fi'lu mudaari fi'lu maadi fi'lu mudaari fi'lu maadi fi'lu mustaqbal waan gara fuuldura ganaa mokkoramuuf deemta maalirraa beeke namni karaa rabbii qabate namni gara toohidaa qabate ni mokkorama jechuun ni beeka jechuu ganaa mokkoramta fa'inib tuliita falaa tadulla alayya maal jedheen yoo ganaa mokkoramte eenyu waan kana si barsiise yoo jedhanii namni si azzabe narratti hin qajeelchin jedheen isatu na barsiise jettee gara kiyyan qajeelchin jedheen wakaana algulaamu yubri'ul akma mucaan maal ta'e mucaan sadarkaan isaa fagaatee karaamaan isaa fagaatee nama afaaniin duudaa ta'ee dhalateeyyuu fayyisuu eegale nama afaaniin duudaa ta'ee dhalateeyyuu fayyisuu eegale mucaan kun subhaanallah sadarkaan isaa fagaatee jechuudha wal abras nama dhibee barasaa qabullee ويداوي أما اللي قريتش قد الناس علم نماتف من سائر الأدواء قريتش قد ويقاليش والما قال أفان كينا يروغ بابسنو قريتش نما كنو دي بيغا رغراتي فانتو تكسي إيقالي فسمع جليس للملك كان قد عمية وسمها لك ننجرو نمني موتي تكالو جروي موتي كم موتي ساهري أفجلاك أبو كساهرين mucaa barbaadaanaa ergii mucaa siirii barsiisu jedheen malika mootii nama rabbitti namannen isa kana bira dubbiin gahe jaliisa isaa nama mootitti dhiyaatu jechuudha walumaa galatti yoo isinii gabaabse yeroo kana dhagahee jennaaniin
فأتاه بهدايا كثيرة كنا باء كنا قد دوك أباتي تلوف إنه ونون كن. السلام عليكم. عليه السلام ورحمة الله. حمزة فلتري كيس ريفات فلتري كيس رينجرو فلتري كيس ريفات أيه ما شاء الله. جزاكم الله خيرا. أمتك أنا أنت أبتاب قد أراني مي. تقول بيا. فأتاه بهدايا كثيرة كنا قد دوك أباتي تلوف إنه namtichoon mootiidhaan saahibaa kun jechuun mootitti dhihaatu kuni kennaa guddoo qabatee mucaa kana bira dhufe. Maal jedheeni wanni ati argitu kun kennaa guddaa qabadhee sii dhufe yoo ati na fayyiste. Ija tiyya barbaada yoo ati na fayyiste kennaa ati barbaadde kennaa guddoo qabadhee sii dhufe atummaan na fayyisii jedhee mucaa kanaaf kennaa guddoo qabatee dhufe. Yeroo kana mucaan maal jedheeni inni laa ashfii ahad ani nama takkayyuu hin fayyisu innamaa yashfii Allah. Kanama fayyisu rabbii ol'aanaatii jedhee mucaan kun saahiree kanaa deebise nama mootii bira ta'u kanaa deebise. Fa'in amanta billahi ta'ala da'awtu allaha fashafaaka yoo ati rabbitti amantee tokkochummaa rabbii fudhattee tokkochummaa rabbitti amante rabbiin sii kadhee rabbiin sun si fayyisa jedheen tokkochummaa rabbitti amanu jalqaba tokkochummaa rabbitti amanuu qabda jechuudha. tokkochummaa rabbiitti amanuu qabda. Gaafa duraa nabiyyallaahi Yuusuf alayhi salaam Yuusuf Siddiq jaalallee rabbii bareedaa rabbiin bareechee uumate ka obboleeyyan isaa isa hacuucan ka obboleeyyan isaa gadi isa qaban Yuusuf Siddiq ummata hidhaa keessatti waliin hidhame yeroo isaan manaama itti himan jalqaba irratti toohida isaanitti hime. Jalqaba osoo manaama hin hiikiniif dura maal jedheeni manaama osoo hin hiikiniif dura أأرباب متفرق خير أم الله الواحد القهار ربي إسن جبرت ربي غرغرة كبيفة غرغرة كدندتي نساني غرغرة سنتوج عالمو ربي توكوش سنتوج على ده دعوات تقول دمرت توهي ده كبسي سبودا منا مساني كيف جتو إني كل اللي جل كبتي دعوات يامي توكوش ما ربي كبدو ربي سيكت ديريني فآمن بالله تعالى نمتي تون كوني ربي تني آمنه فشفاه الله تعالى ربي نين كدته في مجال نفي دوبا فأتى ملك فجلس إليه كما كان يجلس فقال له الملك من رد عليك بصرك دوا نمتجون كوني فيه موتي ردك موتي الله جايب صفته سلا دران بلا ترته إنه تو إجا كيسي دي بس إنه تفيي سجده غافت موتي نمتجون كان يجو يروكنا قال ربي قال ولك رب غيري نمتجون كون ربي وفين جده يجو أتي ربي أنا ملك براك أبدايرين قال ربي وربك الله ربك يافي ربك اللي الله يدنا ربك يافي ربك اللي الله إيه نجد موتي دانجر أثر دنا مو مسكينة تقدر دابتة كنيه تونسي الفاتحة شو شيء كلامي ربك يافي ربك اللي الله دا إيش تنافي سيدين فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الغلام موتي تكون قبينا متى كان الذبي إيه نتسفي سيدين الذبي دوبا إيجاسي رمرت مجاكنا نفي سيدين جرى مجاك يلشوا دوبا فجيء بالغلام مجارا ندفن مجا أباني موتي برفدا يروكنا فقال له الملك موتيني إسانجل أي بني قد بلغ من سحرك ما تبرئ الأكمه والأبرص وتفعل فقال ما الجدي يروكنا موتيني يا مجاكي يدين إني سيري ورتب بيكا ميري موتيج يا مجاكي يا ما شاء الله سيرين كيكوني بكا كان جهه سيري برتة سيرين كيكوني nama ijaan hin argine nama akkasuma afaaniin hin dhageenye nama dhibee barasaa qabullee dawaa garagaraa godhuu eegaltee siiriin ati saahiree kiyyarraa baratte bakka kanaan si gahee jedhee maal jedhee mucaa kana gaafate mootichi jechuu yeroo kana mucaan maal jedhe inni laa ashfii ahadan innamaa yashfi Allahu ta'ala mucaan maal jedhe lakkii jedheen sihirillee miti rabbitti amane karaa rabbii qabadhee ربي سنتو نكا جيلچه ربي سنتو دواء اني غدو لي نا غدي اني نما فيسو ربي من نما فيس دي فاخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الراهب انو سبرسي سجدي عذبه انو عذبه موتي تكون مچا كان عذبه مچا تك دا ميره جلقب مان نو راهبن سمال جدين يو sadarkaan kee fagaatee jedhee natti hin qajeelchini isattu na barsiisettee hin qajeelchin jedhee maaliif akkas jedheen sodaateen illee ruhii ofiitiif sodaadha yeroo kana mucaa kana adabanii eenyurra qajeelchanii
راهب الرق أجل جنجو راهب جتون عابد سنرت فجيء بالراهب دوبا قبري دفن ربي قبروا كان فقيل له ارجع عن دينك أمنتك ترى ديبي راني فأبى ندين ديبو جدين أمنتك يرى أصحاب الأخدود برا آية أخدود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود كربي جدي قرآن كيس الدبل قصة أنتم آية سون قصة كذا والقبط شير قدامي جزاكم الله خيرا شير قدامي روتك نما بشني في أفرتمي جا شير قد نقول نقول يو شير قد والدا ما الوزير رابو قصة بريد دوتان جاي والله مثلا محمد سبحان الله مي جزاكم الله خيرا شير قدا مي ايوه ما شاء الله دب جاغل جامي جزاكم الله خير مالي في سين كدا دبيتاني تيك تاك كانت وكس مالي اندي مجرن لو كانت ولين كانت وني اچين سوچو مال go نزل فيسبوك ata yo taabtaabii fi wannoon hin tolin sheeriin hin tolin namni nama laalu jechuu qoy hamza booda si deebisa qoy wanno achi bu'ime si deebisa booda dhumarra si deebisa ايوه ما شاء الله طب ما شير قدا جزاكم الله خيرا دبا جاسيسا ما شاء الله دبا جاسيسا يلا دبا جاسيسا ايوه ما شاء الله دبا شني في جاتمي سدي دبا جاسيسا ما شاء الله دبا جاسيسا انت كيشو انقط دبا جاسيسا اچور اللي دبر ساركو تكنقبو دوبا ارجع عن دينك امنتي كتير ديبي دين فابا ندي فدعا بالمنشار مغازي تيار مغازي نافي داري في مفرق رأسه من شار جتون مغازي فدني ولكا متى إساكايا ولكا متى راهبه كان أكنت مغازي فدني سبحان الله واني نمني دينا كيستي إلالا جران دوبا فشقه به حتى وقع شقاه أكنت الركاه بكلمة الداندوسي سبحان الله متى إساكا ثم جيء بجليس الملك إيقاسي كان أجيسان جيتشو راهبه نما ربين صداتو كان بكلمة تكنا الداندوساني أمانتي في جيتش دينا في جيتش جران بري في جيتش عميتي أكا أما سنتبتن كنامي والله دبين أكا سنتبتن كناميتي نوتي تبان نيرا أكا جانتا كجيلا بورم نيجين يا ربي جانتا ناكين نمني غريبا غباتي أمتا كان ربي جانتا نيرو يرو دبرا غباتي جديبا متى نبي محمد كان أمتا بوتوتا والله بالله namni keenya gubatee jedhe namni tokko daa'iin tokko duuba namtichoo mootii bira taa'u kanaan fidanii kanallee deebii amantii keetirraa jedhanii hin dide kanallee magaazii irra kaanii bakka lamatti addaan dhoosanii kunillee hin kute mucaa kan amma kunillee kute jechuu duuba mucaa kanaan dhufan amantii keetirraa deebii jedhanii mucaa kanaan ni dide namtichoon kun ajjeesuun barbaanne fadafa'ahu ila nafari min asaabihi mucaa kana fuudhaati gaara gubbaa geessaati yoonni amantii irraa deebi'ee dhiisaati yookaan gad darbaadhe gaara gubbaan geessanii amantii irraa deebi'edhaan hin didanii mucaa yeroo didee jedhu akkam godhanii yaa rabbi ummata kanniin naa gahe jedhee rabbiin hin gahee fi ummata san rabbiin gaararraa isaan hurgufe hin du'an hin dhufe amma wannoon eenyu mucaan gara mootichaa dhufe akkam goote ummata ennaan rabbitu naa gahe fixeedheen ammallee ummata biraa kennee deemaatii sini gabaabsachuu amman dheeressu kitaaba iyyuu lafa kaa'e deemaatii doonii yaabbachiisaatii bahaara qixxeetti darbaadhe yoo inni amantii irraa deebi'ee dhiisaa yookaan achi darbaadheen mucaa kana fuudhanii deemanii bahaara qixxeen gahanii deebi'uu dinnaan rabbiin kadhate ummanni suniin dhumeen of duuba deebi'e abboo akkam goote akkana godhe na dhageettaadheen waan ani dalage haga waan an godhisiin jedhe haga gootutti na ajjeesuu hin dandeettodhe mucaan maal godhu ummata bakka tokko walii qabiiti bakka tokko hunda isaanii walitti qabiiti eegasii xiyya fudhadhuuti bismillaahi xiyya fudhadhuuti walitti cufe ilaalaa jara maal kun bismillaahi jedhiiti akkasuma rabbii mucaa kanaatiin jedhiiti xiyya kana darbadhuuti yeroo kana na ajjeestaa jedhe mucaa kana fuudhanii mukarra fannisanii ummata kulli walii yaase jechuun subhaanallah eegasii ummata kulli walii yaase bismillaahi birabbil gulaam jedhe bismillaahi maqaa rabbiitiin xiyya kana darbadhaa rabbiin sunuu rabbii mucaan kun itti amane jedhee xiyya kana fuudhee mucaa kana dhahee ajjeese seenaan keessi dheeraadha yeroo kana mucaan kun ni du'e achi booda ummanni achitti walitti qabame sun kulliin
آمنا برب الغلام ربي مجاسا نت أمني جد واني مجان برباد اللي كان ربي مجاسا نت أمني جداني كل نساني أمنا جدشو أثار دا كم جرت الله أمتا دعوة سني بداني متير أمتا محمد جدشو أمتا ركوتان أمني كين باقي نسايشو أمتا كيري يرو أرغورا ديس أمني كين باقي نسا أمتا شري جالا قلوف وان كان سنين جدي توري سينا كان رامال برات مجاتي كيشا سبب إسا غندي غوتون إسلام ما قبات حتى nama meeqatu sababa kee islaamummaa qabate nama meeqatu sababa kee islaamummaa qabate islaamummaa miti ka islaamummaa keessa jiru dheessaa jiran amantii biraa nama amantii biraa garana fiduu miti nama keessa jiruyyuu keessaa dhi'aa jiran nama arrabsuu nama tuffachuu nama gadi garagalchuu ajandaa baafachuu ajandaa jala gulufuu nama tuffachuu kana dalagaan keenya hadda akkuma amma namni na jaalatu jiru osoo ajandaan hamzaa wahii ol ba'e rabbi nu hatiisu icciti manoo yoo osoo ol ba'e namummaan tokkochi mucaan kun ni dogoggore ilma namaati irra taraa fi namni jedhu hin jiru kulliin gassi deebisuu sirra deemuu si caccabsuu si butuchuu ummata keenya kana sheena waartuu rabbi umrii isaanii adeerasu maal jedhe ummanni keenyaa jedhe ummanni keenya kun Itoophiyaan tuni abbaa rabbi rahmata godheef malee asida yaa ani walii galamma waan kan waan takka waan marmuun qabu Itoophiyaa jechuun wallaahi abbaa rabbi rahmata godhe malee hisdiin mataan isii Itoophiyaa keessa bu'uun ooltu hisdiin mataan isii Itoophiyaa keessatti akka waan uumamteeti uummanni akkana walassadu addunyaa irra hin jiru wallaahi haga argeette jechuudha namuu bakkuma jiraatu argaami uummata akka Itoophiyaa walassadu uummata akka Itoophiyaa wal buusu nagarreen haa dhugaa walitti dubbanna namni gadi Itoophiyaa agaree naati Itoophiyaan ta'e akkana Itoophiyaan ta'e Itoophiyaa fudhadhu qilee bu'ee yoo barbaade gen dhugaan jiru dhugaa jiru bar uummata Itoophiyaa kana uummata yoo ati lukkuu horsiiste ollaan kee amaa horsiisu bar ummata yoo ati uffatte eessaa fuudhe maal dalaga maaltu isa gaisi maaltu isa cinga barbaade fuudhee yoo uffatte jiruu namaatiin cinga uummanni keenya jiruu ofii dhiisee jiruu namaatiin ummata jiruu namaatiif cinqamu anamma yoo uffadhe maaltu nama gahe wani nama gahe jira abbaan barbaade warqii uffatu shari'aatu haraama godhe malee warqii uffachuu eessaa fuudhe maal dalaga maaltu si gahe bakka fedhe fuudhee uffatu si kadhatee na uffisiisiin jedhee na nyaachisiisiin jedhee kalas na uffisee gasiin hin jenne na nyaachisee gasiin hin jenne wanni si cinqeef hin jiru waan fedhe haa dalagu ummata waliif jiraatu ummanni Itoophiyaa buna sa'a lama dhugan beeytani ummanni Itoophiyaa kenna kuni mana bunaa yeroo dhaqan sa'a lama mana bunaa ta'an sanitti kitaabni isaan dubbisan hin jiru waa'ee mana namaa haasofti mana jimaa sa'a 12 ta'an ummanni Itoophiyaa mana jimaa sa'a 12 mana bunaa sa'a lama sila addunyaa buna sa'a daqiiqaa lamatti dhuydee biraa kaate kenna sa'a lama because waan dalagu hin qabu si mahamata ebeluun sun gara siin dhayte mujattii sun gara naan baate jaartii gara na ta'e mooliin gora dul maaltu si gayaa bultii namaa hamsaan maalii fuudhe maalii heerumte mujattii mucaan tokko mucattii akkanaa fuudhe mujattii akkanaa takka akkas taate gara naan gara siin baate manaa gabbaa yaa gabaan wanni si galchi jira abbaa yoo barbaade mucattii miti yoo barbaade jechuun mucattii akkana geettoo fuudhe maaltu si gahe mucaan tokko jaartiin isaa gabaabduudha jaartiin isaa maaliidha jaartiin isaa fungeedha jaartiin isaa gurraatti manaa gabbaa jaartiin isaa gurraatti miti Suudaan yoo taate waan si ilaallatu qaba jaalate bakka isaa taatee jirti allaqa jaartiin isaa gabaabduu miti yoo sumsuma taate maal gootaate jiruu ta'e jiraadhu jiruu namaa keessaa ba'i ani wallaahi uuma rabbinaa uume keessaa uuma rabbinaa uume alhamdulillah jedhu keessaa jiruu namaa keessa ebeluun sun mucatti akkanaa fuudhe ebeluun sun mucatti gabaabduu fuudhe waan sanani naasoo wallahi rabbinaa uumne alhamdulillah akkanuma rabbina jibbisiise jiruu teennaa jiraannee hin geeffanne waa'ee jiruu namaaltu nu gale abbaan barbaadu Suudaanii haa fuudhe yoo isaa taate abbaan barbaadu yoo fuudhe Walaayittaa haa fuudhe yaababaan nyaan nagalcha egesaa taatee jaalate weet kalaas Itoophiyaan immoo jiruu namaa jiraatti ebeluun sun akkas ta'e ebeluun kun gara naan bu'e ebeluun sun gara siin bu'e yoo ati qabeenya godhatte siirii godhatee si godhate siin jedhan dalagatee godhate namni siin jedhu hin jiru dalagatee qabeenya godhate namni siin jiru Itoophiyaa keessatti halkan waraabessa yaabbatee deemaa buleera wallahi duraan akkas nuun jedhaa turan uummata Itoophiyaa moo duraan namoonni jira maqaa isinitti hin dhahu ollaa kennaa haftaamidha waan ijoollummaati hara waan anu yeroo san adun waggaa 8-9 umriin kiyya jidduu san 8-9 waa warri nuun jedhu waan namni haasa'u abbaa qabeenyaa sanii maal jedha namni bineensa yaabbatee halkan deemaa buleera wallahi akkas jedhan bineensa yaabbatee halkan deemaa bulaa dalagee argateen jedhan namtichoonni immoo hin dalagu gabaarraa nafu
guyyaa roobee dhufe guyyaa gaarfaa alii bakka olii gad deemee dalagata. Uummanni keenya immoo halkan harree yaabbatee halkan waraabessa yaabbataa akkasitti rabbi dabarsee fi siiriidhaan dalagatee malee dalagatee argatee hin jiru siirii godhatee. Suuqii xiqqishoo yoo ati banatte siirii godhate. Mana nyaataa xiqqishoo yoo ati banatte siirii banate. Mana gabaan keellee jala namaa na qabe neetworkii nama meeqa na laalaa. Yoo gabaan keellee wannoo ta'e yoo gabaan keellee suuqiin kee gabaa godhate siirii godhate. Manni nyaataa kee bareedee yoo gabaa godhate siirii godhate. Itoophiyaa jechuun ani rabbii miti malee osoo rabbiin ta'e jechuun wallaahi garuu waan rabbiitti seenu osoo rabbiin ta'e Itoophiyaa kana dhabamsiisee keessa. Lookaawuti keessaa godhee uummata Itoophiyaa kana jechuun as keessaa kaasee kaartaa keessaa maal asii dhiisa beektanii fardaa fi gaangee fi hattuu bichaa biyya tana dhiisa. Fardaaf gaangee bichaa taate. Wallaa hin qabnu waa dandeetti lookaawuti keessaa godhe Itoophiyaa waan jedhamtu akkana kaartaa keessaa kaasee dhabame sii godha. Hin danda'u osoo danda'e jechuun wallaahi akkanatti kaartaa keessaa isii kaasee lookaawuti isii godhee darbee keessaa harreen dhiisa hattuun dhiisa fardalleen dhiisa maaliif hin taatiif. Lakka booda uummata Itoophiyaa kana uummata ta'uu miti uummata sharranyaa uummata waa'ee bakka waan gadii malee waan guddaa yaadu sammuun jaraa gadi. Kanaaf jazaakumullahu khairan galatoomaa seenaan teenya dhumattee jirti. Namni kenna waree jaalataa miiree namni kenna uummata waree yaa waree ma isin hin goone wallaahi laaluu dhiistan malee viidiyoo hanga dhimma waree isin hin goone oduu noof oduu jaalata uummanni kenna. Ummata oduu jaalatu awuzu billaa maal uummanni akkana oduu jaalatu addunyaa irratti hin agarree maal jiraatu namartuu jedha eenyu kun haa jiraatu martuu kan dhufuun ala deeme haa jiraatu maal jennee reemti jiraachuu baatullee nu ilaallata ummata majnuun uummanni Itoophiyaa tun ummata haasida keessattuu uummanni muslima of hin jennu kun sirri hin jirru wallah. Ummata ajandaa jaalatu amantiin biraa amantii ofii kabajatee jiraata. Ummatni biraa amantii ofii kabajatee qeesii ofii kabajatee paastarii ofii kabajatee jiraata. Teenatuun waan isii tuqe rabbi haa beeku. Ummata amantii ofii hin kabajne sheeka ofii hin kabajne akhlaaqan tolle. Wallaahi billaa ummata muslimaa kana isin raasa'uu barbaachisa nu raasa'uu barbaachisa. Qulqullinna eeggadhaa kan nuun jedhee nu barsiise Nabi Muhammad. Garuu uummanni keenya fagoo jira. Qulqullina eeggadhaa kan nuun jedhee nu barsiise Nabi Muhammadiin uummanni keenya fagoo jira. Gaafa iidaa laalame karaa keessa akka itti deemnu wallaahi karaa keessa akka itti deemnu dachiin kulli ra'ee qalanii ra'ee ala kanatti darbanii hin ajaawu. Maal jedhamee kana maal jedhana muslima islaamummaan akkana barsiisaa Nabi Muhammad akkana barsiisani Nabi Muhammad akkana barsiisani ummata amantii biratti itti dalagaa irraa qulqullinatti. Wallahi maan amma magaalaa keessa jiru tan bakka kiristaanni qubatu bakka muslimni qubatu yoo laaltan wallahi hin kolfitan. Bakki kiristaanni qubatu qulqullina qaba. Ummata keenya kan ofii islaamummaa qulqullina barsiisaa mi bara islaamummaa barsiisa Nabi Muhammadtu barsiisanii mi qulqullina illee waa kulli Nabi Muhammad barsiise. Garuu kan itti dalagaa jiru ummata biraati. Dhugaa maa walitti hin himne laxxataa dhugaa walii himaa isin kijiban barbaachisu karaas dhugaa sitti bakka sitti dhiite buli. Dhugaa dubbadhu bakka sitti dhiite buli. Khalaas kijibii nama kana faarsuuf hin deemin afaan qullaadha. Yoo laaltan wallahi gaafa iidaa ra'ee tana qalee hoolaa tana qalee namni bilookii keessatti darba. Bilookii keessatti darbaami. Amma wallahi akka magaalaa keessa hin ajaawu bilookiin kulli. Hin ajaawu sheeka. Hin ajaawu. Akkan afaan qabannee deemaa funyaan akkana qabannee. Silaa eenyu qulqullina barsiise. Nabi Muhammad. Azaana man godina jechuun nu barsiise Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad maal jedhan namni qullubbii nyaate qullubbii adii xiqqishuu tana